Oduu ammee dhukkubni hamaa fi haaraan Itoophiyaatti argame sodaa guddaa uumeera. Gurmuun dhukkuboota vaayiresoota baay'ee kun nama qabee yoo baay'atee guyyoota 5 keessatti du'aaf akka nama saaxilus ibsamee jira. Dhukkubni hamaan biyyattiitti argame kun kibba Itoophiyaatti doktoroota dabalatee ogeeyyota fayyaa fi lammiilee hedduu ajjeesuun ibsameera. Ni yaadattu yoo ta'e waggaadhaan dura dhukkubni hamaan namoota hedduu duguuguuf jedhu addunyaa irratti gadhiifamuuf akka jiru dubbatamaa tureera. Raajonni hedduunis dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis dhukkubni hamaan dhufaa akka jiru ibsanii turani. Dhukkubni rifaasaan kibba Itoophiyaa Jinkaatti namoota irratti mul'ate kun doktoroota dabalatee namoota 6 qabee guyyaa 5 keessatti galaafateera. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa hanga ammaatti dabalataan namoota 8 irratti mallattoon dhukkuba kanaa argamuu fi adda baafamanii yaalamaa jiraachuu beeksaniiru. Dhukkubichi erga nama qabee booda hatattamaan kalee namaa akka hojii dhaabsisu sifateera. Dhaabbati fayyaa addunyaa nama lammii Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Adaanutiin hoogganamus dhukkuba hamaa fi rifaasaa kibba Itoophiyaatti argame kana akka dhaga'een qarshii $300,000 fi meeshaalee fayyaa garaagaraa ogeeyyota fayyaatiif gargaarsa taasisee jira. Kana malees maalummaa dhukkuba kana adda baasuuf samuudi fudhatamee qorannoof ergamuu fi qoratamaa jiraachuu ibseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akkuma dhukkubni haaraan kun argamuun ibsameen ogeeyyota fayyaa ciccimoo fi meeshaalee ittisa dhukkubichaa akkasumas qoricha garaagaraa gara Itoophiyaa iddoo dhukkubni kun itti argametti erguu beeksisee jira. Akka ogeeyyonni fayyaa jedhanitti dhibeen kun yeroo baay'ee mallattoo dhiiguu qaamaa agarsiisa. Dhiigni funyaaniin afaaniin dhangala'aa. Kana malees ho'a qaamaa olaanaa, dadhabbii qaamaa, dhiigaa deebisiisuu yookaan hoqqisiisuu jechuudha. Qaamaa caccabsuu faan mallattoo dhukkubichaa ta'uu himanii jiru. Vaayirasiin kun walitti qabaa yookaan gurmuu vaayirasootaa dhukkuboota gurmaa'oo ta'uun ibsamee jira. Dhukkubni hamaan dhufaa jiru kun waggaan duraa akka ibsametti laaboraatoorii biyyoota lixaa keessatti akkuma dhukkuboota Eboolaa fi COVID-19 kan oomishamee gadhiifame jedhamee shakkamaa jira. Ofii dhukkubni dursamee ibsamee ture kun maalinni mallattoon isaa maali haala kamiin ittisuun danda'ama kan jedhuu fi akeekkachiisaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa dabarsee bal'inaan isin biraan geenya nu waliin tura. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa kallattiin gara oduu keenyaa ammeetti wal wajjin dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu laayik gochuudhaan jalqaba. Naannoo kibba Itoophiyaa Jinkaatti dhukkubni maalummaan isaa ammatti guutuutti mirkanaa'an hin beekamnee fi garuu gurmuu dhukkuboota vaayirasii hedduudhaan dhufanii ta'uu mala jedhamee mudachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beekse. Ogeeyyota fayyaa namoota dhibee waliin isaa ifatti hin beekamin kanaan qabamaniif wallaansa kennaa turan 2 dabalatee namoonni 6 isaanii hospitaalli waliigalaa Jinkaa BBC'tti himeera. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti argame kaleen isaanii dafanii hojii dhaabuu irratti akka argames ibsamee jira. Ministeerichi haala fayyaa yeroo ammaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen hawaasni mallattoolee dhibee kanaa beekee of eeggannoo barbaachisu akka taasisuuf mallattooleen dhibee kanaa yoo irratti mul'atan gara dhaabbata fayyaa deemanii akka wallaansa argatanis hubachiiseera. Bakka dhibeen kun itti mul'atetti hordoffii taasisaa kan jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa hanga ammaatti namoonni 8 mallattoon dhibee kanaa irratti argames adda baafamuun yaalamaa jiraachuu beekseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibee Itoophiyaatti mudate kanaaf tarkaanfii ariifachiisaa barbaaduu irratti ministeera fayyaa Itoophiyaa waliin ta'uun hojjechaa jiraachuu ibseera.
Inistituutii Fayyaa Hawaasaa fi qondaalonni fayyaa naannoo waliin qindoominaan akka hojjechaa jiran dhaabbatichi beekseera. WHO'n yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ogeessota gara magaalotaa dhibee kanaan faalamaniitti erguu beeksee jira. Qorichaa fi meeshaalee biroo yaalaaf gargaaran waliin erguu kan hime dhaabbatichi ogeessota fayyaa yaala kennaniifis meeshaalee dhibee ittisuuf oolanis ergee jira jedheera. Dabalataan hawaasa dhibeen kun keessatti mul'ate keessatti namoota tuttuqqaa dhukkubichaa qaban adda baasuun hojii biraa hojjechuu akka ta'e ibseera. Dhibee kana sirriitti adda baasuuf ammoo samuunni fudhatamee qorannoof ergamee jiras jedheera. Deeggarsa hatattamaaf kan oolu doolaara 300,000 ta'uu baajataa of eeggannoo WHO yookaan dhaabbata fayyaa addunyaarraa akka gadhiisaniifis himameera. Dhibeen kun akka daangaa hin ceeneef biirooleen dhaabbata fayyaa addunyaa Itoophiyaa keessa jiranii fi Sudaan kibbaa akka waliin hojjetanis ibsameera. Qondaalonni fayyaa Itoophiyaa hatattamaan odeeffannoo guutuu akka isaaniif erganiif kan gaafate dhaabbatichi deeggarsi barbaachisu dabalataan kan kennamu ta'us ibsee jira. Hospitaala hunda galeessaa Yuunivarsiitii Salaaleetti haakima waliigalaa fi barsiisaa kan ta'an Dr. Makonnin Biruuk dhibeen amma jiinkaatti mudate jedhamee shakkame kun dhibee tokko osoo hin taane gurmuu vaayirasootaati jedhee jira. Gurmuun vaayirasootaa Hemorrhagic Fever jedhamu kun garee dhukkuboota adda addaa of keessaa qabus jedhee jira. Dhukkubni kun garee vaayirasii garaagaraa afuriin kan dhufanidha. Yeroo garaagaraattis dhukkuboota biyya keenya keessatti mudataa turanidha jedhees jira. Dhukkuboonni kun dhukkuboota bineeldotarraa gara namaatti daddarban keessaa adda dureedha kan jedhe haakimichi yeroo baay'ee naannoo qilleensaa gammoojjii keessatti kan mudatudhas jedhee jira. Dhukkuboonni kun carraa nama ajjeesuu hanga parsantii 90 warra qabanidhas jedhee jira. Vaayirasiin dhukkuba amma mudate jedhamee shakkame kana fiduu danda'anis Marburg vaayirus, Ebola vaayirus, Yellow fever fi Lassa fever warra jedhaman akka ta'es ibsamee jira. Akka Dr. Makonnin jedhanitti dhibeen gurmuu vaayirasotaan dhufu kanaan namni qabame mallattoo agarsiisuu akka qabus ibsameera. Dhibeen kun yeroo baay'ee mallattoo dhiiguu qaamaa agarsiisa. Dhiigni funyaanii fi afaaniin akkasumas gogaa jalatti dhiiguu mul'isa jedhee jira. Kana malees ho'a qaamaa olaanaa, dadhabbii qaamaa, dhiiga deebisisuu yookaan hoqqisiisuu, qaama caccabsuu fa'aa ni mul'isas jedhee jira. Dhiibbaan dhiigaa gadi bu'uun namni dhibee kanaan qabame maraan martoo yookaan lafaan akka isa maruu fi wallaalchisuu mudachuu malas jedhee jira. Yeroo ammaatti namoonni mallattooleen dhibichaa irratti mul'atuu fi dhukkubichaan shakkaman 3 hospitaalicha keessa akka jiran ogeessi fayyaa hospitaalichaa BBC naasofsiisee himaniiru. Naannuma kanaa dhufan mallattoon isaan qaban kan namoota dhukkubsatanii lubbuun darbee wajjin wal fakkaatas jedhanii jiru. Namoota 3 kunneen ciibsanii wallaanuuf iddoon hin qophoofne kutuma yaalaa tasaatti yaalamaa jirus jedhaniiru. Dabalataan dhukkubsatoonni kun dhukkubsatoota dhibeewwan biraan qabamanii gara hospitaalichaa dhufan waliin kutaa tokko keessa tursiifamaa jiraachuu himaniiru. Haa ta'u malee hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Misxiruu Hamdaakee yeroo ammaatti namni shakkame nu biratti yaalamaa jiru hin jiru jedhaniiru. Jalqabarraatii eegalee kan shakkaman kan duraanii waliin gara hawaasaatti ergamanii achi jirus jedhanii jiru. Hawaasaa kan jiran dhukkubsatoota 2 jechuudhaan himaniiru. Ogeessi fayyaa hospitaala waliigalaa jiinkaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan dhukkuba lubbuu namaa 6 galaafate kanaan wal qabatee ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa rifaatu guddaa keessa jiraachuu himaniiru. Dhukkubichi baay'ee cimaa ta'uu fi yoo baay'ate guyyaa 5 qofaa kan namaaf kennuu fi guyyoota 5 keessatti kan nama ajjeesu ta'uu isaatiin rifaatu guddaa keessa jirra, lubbuu keenyaafis yaaddaa jirra jedhaniiru. Cimina dhukkubicharraa ka'uun tumsi bal'aan taasifamuu qabaatus sochii taasifamaa jiru xiqqaa ta'uu ogeessi fayyaa kun eeraniiru. Akka fakkeenyaatti hojiin namoota kunneen dhibichaan lubbuun isaanii darbee waliin tuttuqqaa qabanii adda baasuu fi uummataaf hubannoo uumuu irratti hojjetamaa jiru akka hin jirre ibsanis jiru. Dhibichi saffisa olaanaan kan tatamsa'u ta'uusaa ilaalcha keessa galchuun of eeggannoon olaanaan godhamuu qabaatus hanga ammaatti sochiin hagas maraa qabatamaa jedhamu hin jiru jedhaniiru.
Kana malees ogeeyyii fayyaa hospitaalichaaf dhiyeessiin meeshaalee ittisaa yookaan personal protective equipmentiin xiqqaa ta'uu fi kunis ogeeyyiin fayyaa yaaddoof saaxilamuu himaniiru. Dabalataan kutaan fo'anii yaaluu sangaarraatti hojii akka hin eegallee dubbataniiru. Haa ta'u malee hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa Jiinkaa Dr. Misxiruu Hamdaakii kutaan fooyya'anii yaaluuf tursiisuu qophaa'aa akka jiru himaniiru. Gama namoota tuttuqqii qaban adda baasuutiin hojiileen eegalaman jirus jedhaniiru. Ogeeyyii fayyaaf meeshaalee ittisaa dhiyeessuun walqabatees har'arraa eegalee meeshaan kun gahaa ta'uu baatus hanga humni keenya danda'ee dhiyeessaa jirra garuu gahaa mitis jedhaniiru. Hojiin meeshaalee ittisaa qaamolee dhimmichi ilaallaturraa walitti qabuu hojjetamaa akka jirus ibsanii jiru. Dhukkubni kun carraa bineeldotarraa gara namaatti darbuu qaba. Keessumaa hantuutaa fi silmii akkasumas bookeen busaa warra dhukkuba kana daddabarsuu danda'an keessaa warra ijoodha jedhan Dr. Mokonnin. Dabalataan hantuuta waliin wal tuttuqqaan ni darba. Iddoowwan namni tuuta'ee jirutti bobbaa namaatiin ni darba. Silmii dhiiga bineeldotaa dhugdu tuttuquun dhukkubicha ni daddabarsa. Kana malees bookeen busaas dhukkuba kana ni daddabarsiti jedhaniiru. Bineeldarraa gara namaatti, namarraa immoo gara bineeldaatti carraa daddabarsuus qabu jedhanis jiru. Keessumaa lafa gammoojjii bakka bookeen busaa jiruu fi hawaasni bineeldaa wajjin tuttuqaa qabutti carraan dhibeen kun daddarbuu bal'aa ta'us simaniiru. Dhibeen gurmuuwwan vaayirasotaatiin dhufa jedhamu kun karaan biraan ittiin daddarbu ammoo walqunnamtii saalaa ta'uu ibsaniiru. Nama dhukkuba kanaan qabamee yoo jiraate tuttuqqaa irraa fagaachuun ilbiisotaa fi bineensota adda addaa waliin adda fo'amanii jiraachuun qulqullina dhuunfaa eeggachuun dhangala'aa namni dhukkuba kanaan qabamuun shakkame keessaa bahu tuttuquu dhiisuun ammoo mallattoo ittisaati jedhan Dr. Mokonnin. Kana malees gabaasaan gaammaatti Jiinkaarraa ba'aa jiruun ogeessonni fayyaa dhibee kanaan miidhaman waan jiraniif of eeggannoo addaa gochuun ogeessota fayyaarraas ni eegama jedhanis jiru. Ogeessonni fayyaa naannoo dhibeen kun mudachuutti shakkametti tajaajilan hamma danda'ametti meeshaalee of eeggannoo guutuu ta'e fayyadamanii namoota dhukkuba kanaan qabaman kan yaaluu qaban jedhaniiru. Namoota dhibee kanaan qabamuutti shakkaman dafanii gara mana yaalaa geessuun yoo danda'ame ammoo dursa talaalliiwwan akka yellow fever fa'aa kennaman fudhachuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Dhukkubni kun vaayirasiidhaan kan dhufu waan ta'eef carraan namarraa namatti daddarbee babal'achuusaas olaanaa ta'uu eeraniiru. Kana malees dhibeen kun gurmuu vaayirasotaatiin kan dhufu waan ta'eef yeroo tokko tokko dandeettii lubbuu galaafachuu olaanaa qaba. Ta'us mana yaalaatti yaala gahaan yoo kennameef carraan nama ajjeesuusaa gadi bu'uu mala jedhanis jiru. Dr. Mokonnin gama biraatiin torbeewwan muraasaan dura utaalloo cimaa kan fakkaatu dhukkubni gara biraan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mul'ateera. Ho'a qaamaa olaanaa qufaa, bowwoo mataa, dadhabbii qaama caccabsuu akkasumas haxxiffachiisuun mallattoolee namoota dhukkubichaan qabaman baay'ee irratti mul'atanidha. Namoonni hedduun mallattooleen dhukkubichaa cimaa ta'uu eeruun dhibee COVID-19 ta'uu akka danda'u yaada kennaa turan. Haa ta'u malee hospitaalli Comprehensive Specialist Asallaa Hakiima waliigalaa fi Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa kan ta'an Dr. Abarraa Girmaa mallattooleen utaalloo kanaa kan dhibee COVID-19 wajjin walaa fakkaatan malee COVID-19 miti jedhanis jiru. Vaayirasonni dhukkuba utaalloo fidan garaagaraa 200 ta'an jiraachuu kan himan ogeessi kun utaalloon kun gosa vaayirasii riihinovaayirus jedhamuun kan dhufe akka ta'es ni dubbatu. Inni kun riihinovaayirus kan jedhamuun kan dhufe fakkaata. Sababni isaas utaalloon vaayirasii kanaan dhufu waqtii birraa kan wal qabateedhas jedhaniiru. Utaalloon kun tatamsa'uu kan eegalee barattoonni gara mana barumsaatti erga deebi'aniin booda ta'uu kan himan ogeessichi waqtii birraa roobni yeroo caamuu fi ijoolleen mana barumsaatti yommuu deebitu wanti kun salphumatti tatamsaas jedhaniiru. Waqtii birraa sochiin namaas ni dabala waan ta'eef jechuudha. Gosti vaayirasii riihinovaayirus jedhamu kun yeroo baay'ee utaalloo waqtiileen wal qabatu kan fidu akka ta'es ogeessonni itti dabaluudhaan ibsaniiru. Utaalloon kun hanga guyyoota 7 namarra turuu akka danda'u kan himan Dr. Abarraa Girmaa
Utaaloo kanaan dura barreerraa addamitis jedhaniiru. Haa ta'u malee utaalloon kun namoota dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaama isaanii dadhabaa ta'ee fi daa'imman dhukkuba biraaf saaxiluu akka danda'u ibsaniiru. Akka fakkeenyaatti utaalloon kun namoota kunneen dhukkubaa akka diranyoo sombaaf saaxiluu akka danda'u himaniiru. Haa ta'u malee carraan bifa kanaan dhukkuba biraaf saaxilamuu baay'ee xiqqaa fi namoota muraasaa mudachuu kan danda'u akka ta'es ibsaniiru. Kanaafis yaala argachuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Gama biraatiin namoonni dhukkuba akka sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban of eeggannoo gochuu akka qaban kan himan ogeessichi mallattoolee utaalloo kanaa yoo qabaatan boqonnaa fudhachuu fi gara mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabus jedhanii jiru. Namoonni utaalloo kanaan qabaman miirawwan dhukkubbii sababa utaalloo kanaan dhufan irraa bayyanachuuf maloota garaagaraa fayyadamuu akka qabanis Dooktara Abarraan himaniiru. Haa ta'u malee dursaa namoonni dhukkubichaan qabaman dhukkubichi gara namoota birootti akka hin daddabarreef of eeggannoo gochuu qabus jedhaniiru. Yoo danda'ame naannoo manaa turuu qabu. Sababni isaas dhukkubni kun isaan irra darbee nama biraatti tamsa'uu danda'a waan ta'eefis jedhanii jiru. Erga manatti hafanii immoo bishaan haalaan dhuguu fi boqonnaa gahaa ta'e fudhachuu qabus jedhanii jiru Dooktar Abarraan. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka guutaniin qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo wayitaawaa gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.